Hizbolan Israel irratti haleella amman jedhamni guyyaadha qaqqabsiisuun isaa dhaga'amee jira. Guyyaa shamarka fuunee kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota madda olaanaa miidiyaan kafooduu turres nageessifna oduu wajjin kan isin wajjin turan falmataa rooti hangafoota oduuttiin isin deebisa. Hizbolan misaayilootaa fi dirooniiwwan Israel haleelluu isaa guyyaarraa ifoomsee jira. Guyyaan farra haleellaa koorniyaa idil addunyaa dirdaawatti guyyaarraa kabajamaa oolee jira. Itoophiyaan rakkoowwan Afrikaan akka furamuuf ejjennoo qabdu qabatamaan agarsiisaa jirti an pirezidaantiin biyyattii obbo Taayyeen. Ministeerichi baatiiwwan arfan darban galii birrii biliyoona 300 fi biliyoona 12 ol walitti qabuu isaa ifoomsee jira. Chaayinaan waliin walta'iinsa nageenyaa saayibarii cimsuun itti fufiinsaan barbaachisaa jechuudhaan guyyaadhaa ifoomsanii jiran. Konferensiin nageenya ardii Afrikaa agarsiisa suuraan guyyaadhaa banamee jira. Hanga ammaatti lafa hektaara miliyoona 4 ol Oromiyaa oomishni walitti qabamuu isaa balaan ibiddaa guyyaadhaas magaalaa Finfinnee keessatti mudatee jira. Finland hariiroo galmee Ethiopia waliin qabdu cimsuuf fedhii qabaachuu ishee ibsitee jirti. Kunniin hangafoota oduutii gara oduu babal'inaatti isin deebisa. Oduu wajjin an falmataa rooti gara madda olaanaa miidiyaatiin. Hizbolan misaayilaa fi dirooniiwwan Israa'el irratti haleellaa geggeessuu isii ifoomsitee jirti. Babal'ina oduu kanaatiif falmataa roorroo waan qindeeffate qaba. Waldhibdee ba'a Eeshiyaatiif rakkoo gurguddaa kan ta'an yeroodhaa yerootti walitti bu'uu Paalestaayinii fi Israa'el irra bu'uureffachuudhaan addunyaan kun kan nageenya dhabdeedha. Yengaa yeroodhaa yerootti walitti bu'iinsa biyyoota Israa'elii fi Filisxeem jidduu geggeeffamaa tureen addunyaa yaaddoo gurguddaa keessatti erga kuftee waggoota dheeraa lakkoofsiftee jirti. Biyyi ba'a Eeshiyaatti argaman kun walitti bu'iinsa salphaa osoo hin taane wareegamni amman hin jedhamnes geggeeffamee jira. Kisaayyuu ba'a Eeshiyaa keessatti biyyoonni akka Iraanii fi biyyoonni akka Israa'el, Hizbollaa, Libaanoon walitti gaarreeffannaan isaanii walitti gaarreeffannaa biyyoota idil addunyaa kanneen akka Ameerikaa, Raashiyaa, Kooriyaa kaabaa fi kanneen biroos kan keessatti qooda fudhachaa jiranidha. Walitti bu'iinsi kun yeroodhaa yerootti babal'achuun addunyaa keessatti mormiileen gurguddaan kallattiilee adda addaatiinis geggeeffamaa ture jira. Hizbollaa misaayilaa fi diroonii Israa'eliin haleeluu isii guyyaarraa sadaasa 16 bara 2017 ifoomsee jira. Hizbolan misaayilotaa fi diroonota hedduu Israa'eliin haleeluu raayyaan ittisa Israa'elis beeksisee jira. Waraanni Israa'elii fi hidhattoonni Libaanoon Hizbollaa gidduutti adeemsamaa jiru cimee itti fufuudhaan wal qabate guyyaarraa Hizbolan misaayilaa fi diroonii Israa'eliin haleeluu isaa ifoomsee jira. Waraanni Israa'elii fi hidhattoonni Libaanoon Hizbollaa gidduutti adeemsamaa jiru cimee itti fufuu eeramee jira. Israa'el tibbana qabiyyeewwan Hizbollaa Libaanos magaalaa Beeruutitti argaman irratti qiyyeeffachuun haleellaa raawwachuu isii BBC'n gabaasaa ture jira. Kana hordofee Hizbolan misaayilotaa fi diroonota 340 ta'an fayyadamuun haleellaa haaloo ba'u Israa'el irratti raawwachuu ibsee jira. Haleellaa kana qabeenyi hedduun barbadaa'uu fi namoota irrattis miidhaan qaqqabu ibsee jira. Hanga ammaatti namoota 11 irra miidhaa salphaa fi cimaa qaqqabu ministeerri raayyaa ittisa Israa'elis ifoomsee jira. Gabaasa qophaa'e falmataa roorroo gara madda olaanaa miidiyaatiin. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii tattaaffii Itoophiyaan nageenyaan naannawaa fi idil addunyaa taasisaa jirtu akka deeggaru Itoophiyaa qindeessaan deeggara namoomaa fi gargaarsaa barreessa dhaabbatichaa Dr. Raamiez Alkaabariin ibsanii jiran. Konferensii nageenya sadarkaa ardii mata duree Afrikaa badhaatee fi nagaa ijaaruu jedhuun Finfinnee geggeeffamaa jiru irratti waltajjiirratti Dr. Raamiez Alkaabariin konferensii Itoophiyaa qofaa otoo hin taane biyyoota gaanfa Afrikaa fi ardii Afrikaaf murteessaa ta'uu dhaabbanni isaanii tattaaffii Itoophiyaa kan deeggaru ta'uu isaanis ifoomsanii jiran. Konferensiin nageenya ardii Afrikaa geggeeffamaa jira. Konferensiin nageenya ardii Afrikaa mata duree Afrikaa badhaatee fi nagaa taatee ijaaruu jedhuun magaalaa Finfinneetti geggeeffamaa jira. Pirezidaantiin Federii Taayyee fi Afyaa'ii mana maree Federeeshinii obbo Aganyoo Tashaagar, ministeera nageenya obbo Binaal Andu'aalamii fi dabalatee ministoonni biyyoota Afrikaa garaagaraa konferensicha irratti hirmaatanii jiru. Konferensichi maqaa biyya ijaarurraa darbee Itoophiyaan nageenya mirkaneessuu murannoo fi muuxannoo qabdu jedhuun guyyaa har'aa geggeeffamaa ture jira. Guyyaa
guyyaan farra haleellaa koorniyaa idil addunyaa magaalaa dirree dhawaatti kabajamaa jiraachuun ifamee jira. Sadaasa 16/2017 guyyaan farra haleellaa koorniyaa idil addunyaa magaalaa dirree dhawaa kabajamaa jiraachuun isaa ifamee jira. Saganticha irratti ministeera dhimma dubartootaa fi hawaasummaa Dr. Ergoge Tasfaay afyaa ittiin aantu mana maree federeeshinii Zaaraa Hamdii fi qooda fudhatanii jiran. Haleellaa dubartoota qaqqabu ittisuun hojii dhaabbata tokko qofa osoo hin taane dirqama lammii hundaa ta'us ifamee jira. Guyyichi sadarkaa biyyoolessaatti hanga gurraandhala tokkootti 2017 sagantaalee garaagaraan kan kabajamu ta'u ragaan ministeericharraa argannes ni ifoomsa. Ethiopia rakkoo Afrikaan akka furamu ejjennoo qabdu qabatamaan agarsiisaa jiraachuu pirezidaantiin Federii obbo Taayyeen ibsanii jiran. Walii galteen nageenya Pretoria rakkoo Afrikaan akka furamu ejjennoo qabdu gochaan kan agarsiifte ta'us eeranii jiran. Konferensii nageenya ardii Afrikaa mata dureen Afrikaa badhaatee fi nagaa taatee ijaaruu jedhuun magaalaa Finfinneetti geggeeffamaa jiru irratti Itoophiyaan nageenyaaf tasgabbii Afrikaa mirkaneessuuf haala mijataa uumaa jiraachuus kaasanii jiran. Dabalataan fooyyeessa imaammata diinagdee gooruu guutuu taasisuun naannichatti daldallii fi investimentiin akka babal'atuuf shoora olaanaa baachaa jiraachuu isaanii ibsanii jiran. Ministeerri baatiiwwan arfan darban galii birrii biliyoona 300 fi biliyoona 12 ol walitti qabuu ibsee jira. Sadaasa 16/2017 wabeeffachuun ministeerri galiiwwanii baatiiwwan arfan darban galii birrii biliyoona 300 fi biliyoona 12 ol walitti qabuu ifoomsee jira. Gama gammii raawwii karoora dhaabbilee galiiwwan federaalaa naannolee fi bulchiinsa magaalota dirree dhawaatti geggeeffamaa jira. Waltajjii irratti ministeera galiiwwanii adde Aynaalam Nuguse baatiiwwan arfan darban galii birrii biliyoona 300 fi biliyoona 11 ol walitti qabuun karoorfame birrii biliyoona 300 fi biliyoona 12 ol walitti qabamuu dubbatanii jiran. Kunis bara darbee yoo wal bira qabamee ilaalamu garaagarummaa guddaan jiraachuu isaa eeranii jiru. China waliin walitti hidhamiinsa nageenya saayibarii cimsuun itti fufsiisaa barbaachisaa ta'uu ibsanii jiran. Daayireektarri olaanaan bulchiinsa nageenya odeeffannoo adde Tigist Hamdii Itoophiyaatti ambaasaadara Chaayinaa Chan Hai wajjin mari'atanii jiran. Maricha irratti adde Tigist biyyoonni lameen dhimmoota nageenyaa saayibarii irratti waloon hojjetanii jiru jechuudhaan ibsanii jiran. Mootummaan Itoophiyaa fi Chaayinaa dameewwan misoomaa garagaraatti hojiilee walta'iinsa cimaa hojjechaa jiraachuu dameen nageenyaa saayibarii cimsuun itti fufiinsa akka godhanis ibsanii jiran. Ambaasaadar Chan Hai gama isaaniin bulchiinsi nageenyaa odeeffannoo Itoophiyaa nageenya saayibarii mirkaneessuu fi guddina diinagdee fi hawaasummaa tumsuuf hojiileen hojjechaa jiru jabeessaa ta'uu dubbatanii jiran. Fuulduratti biyyoonni lameen walta'iinsaan cimaan dameen misoomaa biroo qaban dameen nageenya saayibarii cimsuun barbaachisaa ta'us eeranii jiru. Konferensiin nageenya ardii Afrikaa mata dureen Afrikaa badhaatee fi nagaa taate ijaaruu jedhu magaalaa Finfinnee geggeeffamaa jiruun yeroo ammaa kana ardiileen Afrikaa wal wajjin hojjechuu fi dhimma keessoo isaanii irratti waliin mari'achuu caalaa furmaanni akka hin jirre hayyoonni adda addaa dubbatanii jiran. Afrikaan kallattiilee adda addaatiin walitti bu'iinsa lammiilee ishee keessa geggeeffamaa jiru wal wajjin mari'achuudhaan furmaata akeekaa kaayuun dirqama jechuudhaan hayyoonni Afrikaanotaa hedduun isaanii yaada dabarsanii jiran. Naannoo Oromiyaa hanga ammaatti lafa hektaara miliyoona 4 ol irraa oomisha walitti qabamu biiroon qonna Oromiyaa ifoomsee jira. Lafa hektaara miliyoona 11 ol qonna gannaa misoome keessaa hanga ammaatti lafa hektaara miliyoona 4 ol oomisha sassaabamu itti aanan hoogganaa biirichaa obbo Bariisoo Fayyisaa ifoomsanii jiran. Bara kana sadarkaa naannoo Oromiyaatti callaan kuntaalli miliyoona 300 fi miliyoona 37 ni argama jedhamees eeggamaa jiranii jiran. Finfinnee naannawa adda Daajjaashaa Wubee jedhamutti balaa ibiddaa mudate to'achuuf tattaaffiin taasifamaa jiraachuun isaa ifoomee jira. Magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Araadaa naannoo adda Daajjaashaa Wubee jedhamutti balaa ibiddaa mudate to'achuuf hirmaannaan taasifamaa jiraachuu ibsamee jira. Balaa ibiddichaa naannichatti dhaabbata hojiilee ijaarsa Chaayinaa Jaangiizee irratti kan mudate yoo ta'u balichi to'annoo jala oolchuuf hojjettoonni yeroo balaa tasaa hirmaannaa guddaa taasisaa jiran jechuudhaan ibsanii jiran.
Finlaandii hariiroo galmee Itoophiyaa waliin qabnu cimsuu fedhii guddaa qabaachuu ifoomsitee jirti. Finlaandii hariiroo galmee Itoophiyaa waliin qabdu cimsuu fedhii guddaa qabaachuu kan ifoomsite sadaasa 16 bara 2017 mana maree bakka bu'oota uummattoota noof kolcha mana maree bakka bu'oota ummataatiin koree dhaabbii dhimmoota hariiroo alaa fi nageenya miseensota paarlaamaa Finlaand waliin maratanidha. Walitti qabaan garee michummaa dippiloomaasii paarlaamaa Itoophiyaand ambaasaadar Diinaa Mufti hariiroo biyyoonni lameen dameelee adda addaa qabaniif carraawwan jiranitti ibsa taasisanii jiru. Biyyoonni lameen hariiroo bu'aa qabeessa waggoota dheeraa qabaachuu eeranii gama bishaaniin dijitaalaayizeeshinii fi dhimmoota biroo irratti daran hojjechuufis akka walii galan ifoomsanii jiran. Odeessa keenyarraa asirratti goolabuuf dirqamnee jira. Oduulee birootiin hanga walitti deebinutti asumaan nagaa keenyaa isinitti dhaammanna.